obboleeyyan kiyya kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jechaadha. Asmaanin khara gartee dhaamsa kiyyaa dabraa kan kee maali jechuun keessan hin oolamu. Dhaamsa kiyya dhaamsa gabaabaa torbee tokko dura Facebook kanarratti ajandaa tahee ture dhaamsini. Torbee tana keessa immoo gammachuu hayyoonni keenya hidhaadhaa bahuudhaan gammachuu agarsiifachuu jirra. Namni hundinuu bakka jirru waan torbee dabree san irraanfannee jirra. Kanaaf biyya Arabaa keessallee Saudi Arabiyaa keessallee ijoollee naannoo Fadis miidhagaadha. Kanneen dhaamsa kana akka dhaamsaatti akka gaafiittiin dhiyeessuuf deema. Asumaanin karaa dhaamsa kiyyaatti dabra obboleeyyan keenyaan isinin jaa. Dhaamsa kiyyaa mucaan torbee dabre keessaa ajandaa Feesbuukaa ta'e sun eessa akka jiru quba qabdu. Mucaan Abdulghanii Shariif jedhamu kan warra miidhagaadhaa sun bakka inni jiru quba qabdu jarana. Maallaqni sun irraa bakkatti deebi'eeti jiramoo hidhaa bakka sanirraa bahee jiramoo ijoolleen sun gallakiftee jirtimoo mee maalirra akka inni jiru mee namni nuuf himu yoo jiraattan. Asumaan hedduu guyya saniin sheer godhee waan kanaa laaluu ni dandeessan isin martinuu laaluu ni dandeessanii hedduu waan garaa nama raasaati. Waan irraanfachuu hin taane waan dirqamaati wanni waan kana deebiseef mee namni itti dhiheenyaan waan kana quba qabdan hordofaa jirtan as jalatti komontiidhaan naaf ibsaadhaan isiniin ja'a. Obboleeyyan keenya nama tokko harakkate rakkoosaa san haga furamutti yoo danda'an irraa furan dadhaban du'aa godhanii fi du'aamu godhaa fi jirraa bakka san irraa furmaanni argameef moo hin argamne maallaqni sun irraa bakka deebi'e moo hin deebine asumaan isin guutuu afeeratiin jira. Keessaafuu ijoolleen naannoo isaa ijoollee san lachuu namni beeytanii jechuu kooti. Namni Khaliif Abdullaahi fi Abdulghanii kana beeytaniis waan kana hordoffiidhaan hedduu jala deemaa namni jirtan. Inninis Khaliifis kunooti garuu obboleessi wajji nyaatee namni qorii takka waan wajji nyaate akkasillee waliin godhu akkasitti dhaamsa kana waliif sheer godhaan isin jaa obboleeyyan kiyya ulfaadhaa galatoomaa.